Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya. Kun baayoloojii kutaa 11ffaa boqonnaa 2 waa'ee biochemical moleculesiiti. Kitaaba keessanirraa kallattiidhaan ilaalaa deemnaa na faana bu'aa. Boqonnaan 2ffaan biochemical molecule jedha. Sana jalatti inorgaanikii fi organic moleculesiin maal akka ta'an ilaalla. Jalqaba biological moleculesiin bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis inorgaanikii fi organic moleculesidha. Waa'ee kanaa keemistirii kutaa 10ffaa keessatti illee boqonnaa tokkotti barataniitu jedhee yaada. Garaagarummaan isaanii inni guddaan organic moleculii warri ta'an kaarboonii fi haayidroojinii bakka tokkotti qabatan. Inorganic moleculiin immoo yookiin lamaanuu qabaachuu dhiisuu danda'anii yookiin kaarboonii qofa qabaatanii yookiin immoo haayidroojinii qofa qabaatan. Garuu bakka tokkotti lamaan isaanii hin qabatan. Fakkeenyaaf teebilii kanarratti kan ilaallu kaalshiyeem kaarbooniitii yoo ilaaltan haayidroojinii hin qabu. Kaarboon daayoksaayidiin illee akkas, bishaan, ayiran warri kun inorganic moleculeidha. Kaarboonii fi haayidroojinii bakka tokkotti waliin qabatanii hin jiran waan ta'eef. Inni itti aanee jiru some organic molecule jalatti immoo yoo ilaaltan asitti illee glukoosiin C6H12O6 haayidroojinii fi kaarboonii bakka tokkotti ni qaba. Gilaayisiin or amino acid, fatty acid, methane warri kun wal faana qabatanii jechuudha. Different organic molecules contain different combination of carbon and hydrogen. Organic moleculiin karaa adda addaatiin kaarboonii fi haayidroojinii kan combine godhanii kan walitti qabatanii jiran. Haa ta'u dabalataan tokko tokko oksijiinii ni qabaatanii akkasuma immoo naayitiroojiinii illee dabalachuu ni danda'a. Wanti guddaan garuu organic moleculii keessatti kan hin dhabamne kaarboonii fi haayidroojiniidha. Which chemical elements are found most frequently in living organisms? Baay'inaan living organismii keessatti elementiin argamu kamiin jedha. Predictably jalatti nuu kaa'ee jira achirraa ilaalla. So as keessatti the elements that are highlighted are the ones that are used to build nearly all biological molecules. Biological molecule hunda jechuu hanga dandeenyutti warra baay'ee irra deddeebiidhaan fayyadamamanidha. Warri predictability gara gadiitti nuu kaa'amanii jiran. Kan haa ta'u malee kan biraallee ni jiranii. Warra kanaan alatti fakkeenyaaf amma warra kaalsheemii, kilooriinii, fakkeenyaaf kaalsheemiin lafeedhaaf, ijaarsa lafeetiif, ilkaan, masil warra akkasiitiif, kilooriiniin immoo digestionif nu fayyada, hydrochloric acid jechuudha. Fluoriiniin akkasuma erga ilkaaniitiif, ayiraniin immoo oksijiiniin keenya dhiiga keessatti oksijiiniin akka geejjibamuuf nu fayyada. As jalatti waa'ee elementii yeroo dubbannu elementii jechuun iyyuu maal jechuudha seera yoo ilaallu. Elementii jechuun atamii gosa tokkicha kan qabate jechuudha. Sabistaansii atamii gosa tokko. Haayidroojiniin qaama namaa keessatti parsantaa seelii tokko keessatti haayidroojiniin parsantii 59 qabatee jira. Oksijiiniin parsantii 24. Kaarboonii illee dhibbantaa 11. Naayitiroojiiniin 4. Foosfarasii fi salfarii walitti parsantaa 2 qabatanii jiran. Garuu kun average isaati. Akka waliigalaatti average isaa yoo ilaalludha. Atamiin elementii tokko walitti dhufanii molecuulii uuman. Atamiin elementoota gosa tokko walitti dhufanii molecuulii uuman. We call this forming chemical bond. Walitti dhufeenya kana maal jennaa? Bondii jennaan jechuudha. Sometimes two atoms of the same element join together to form a molecule. Molecuulii kan nuti jennu yeroo elementii wal fakkaataan
walitti qaba. Fakkeenyaaf haayidroojinii fi haayidroojinii walitti dhufee H2 ta'ami. H2 kun moolekiyulii haayidroojinii jennaanii jechuudha. Wal fakkaataa, elementii wal fakkaataa waan ta'eef. Akkasuma immoo elementiin tokko elementii biraa wajjiniin yeroo walitti dhufu immoo koompaawundii uuma. Fakkeenyaaf fakkeenya adda addaa fudhachuu dandeenya. Hydrochloric acid warreen akkasii fudhachuu dandeenya. Elementiin tokko elementii biraa wajjiniin walitti dhufee kan inni uumudha compound kan nuti jennuun. The atoms are always present in the same ratio in all molecules of compound. Atomoonni kan isaan argamanii reeshoo dhaabbataa ta'een kan isaan boondii uuman. Kana law of chemical reaction keessatti barataniitu jedhee yaada. Seerota sadan keessatti jechuudha chemistry keessatti. Each atoms can make a certain number of bonds with other atoms. This is called its valency. Valency immoo lakkoofsa inni ittiin boondii uumuu murteessaaf. Fakkeenyaaf kaarbooniin tokko waa afurii wajjin boondii gochuu danda'a. Haa ta'u malee haayidroojiniin tokko wajjin kan inni gochuu danda'u. Fakkeenyaaf CH4 yoo fudhattan CH4 yookiin miiteenii yoo fudhattan kaarbooniin tokko haayidroojinii afurii wajjiniin boondii uumee jira. Sababni isaa kaarbooniin tokko vaalaansii elektiroonii afur qaba waan ta'eef afurii wajjin boondii gochuu danda'a. Haayidroojiniin immoo tokko qofa waan qabuuf tokko wajjin gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dirqama kaarboonii tokko wajjin haayidroojiniin afur ta'uu qaba. Maaliif? Boondiin gidduu isaanii akka jiraatuuf. Akkasuma oksijiiniin lama, naayitiroojiiniin sadii, salfariin lama yeroo tokko tokko afurii fi jaha ta'uu danda'a. Foosfarasiin immoo 5 qaba. Jedhaa sana jalatti inorgaanikii fi organic molecules maal akka ta'an ilaalla. Jalqaba biological molecules bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis inorgaanikii fi organic molecules dha. Waa'ee kanaa keemistirii kutaa 10ffaa keessatti illee boqonnaa tokkotti barataniitu jedhee yaada. Garaagarummaan isaanii inni guddaan organic molecules warri ta'an kaarboonii fi haayidroojinii bakka tokkotti qabatan. Inorganic molecules immoo yookiin lamaanuu qabaachuu dhiisuu danda'anii yookiin kaarboonii qofa qabaatanii yookiin immoo haayidroojinii qofa qabaatan. Garuu bakka tokkotti lamaan isaanii hin qabatan. Fakkeenyaaf teebilii kanarratti kan ilaallu kaalshiyeem kaarbooniitii yoo ilaaltan haayidroojinii hin qabu. Kaarboon daayoksaayidiin illee akkas, bishaan, ayiran warri kun inorganic molecules dha. Kaarboonii fi haayidroojinii bakka tokkotti waliin qabatanii hin jiran waan ta'eef. Inni itti aanee jiru some organic molecules jalatti immoo yoo ilaaltan asitti illee glukoosiin C6H12O6 haayidroojinii fi kaarboonii bakka tokkotti ni qaba. Gilaayisiin or amino acid, fatty acid, miiteen warri kun wal faana qabatanii jechuudha.
boondii dadhabaadha. Hydrogen bonds kan nuti jennu it is a bond that join oxygen in one water molecule to hydrogen in another. Oksijiinii bishaan tokko keessa jiru haayidroojinii bishaan biraa keessa jiru wajjiniin boondii walitti fiduudha kan nuti haayidroojiin boond jennuun. Fakkeenyaaf as biratti ilaaluu dandeessan. Kun amma haayidroojinii bishaan kan biraa keessa jiru, kun immoo oksijiinii bishaan kana keessa jiru, kun kophaatti tokko, kun kophaatti tokko. Haayidroojiniin boondiin immoo gidduu isaanii kanatti wal qabsiisanii jira jechuudha. Haayidroojiniin qaama namaa keessatti seelii tokko keessatti haayidroojiniin parsantii 59 qabatee jira. Oksijiiniin parsantii 24, kaarboonii illee dhibbantaa 11, naayitiroojiiniin 4, foosfarasii fi salfarii walitti parsantaa 2 qabatanii jiran. jedha maal akka ta'an ilaalla. Jalqaba biological moleculesin bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis inorganic fi organic moleculesidha. Waa'ee kanaa keemistirii kutaa 10ffaa keessatti illee boondii dadhabaadha. Hydrogen bonds kan nuti jennu it is a bond that join oxygen in one water molecule to hydrogen in another. Oksijiinii bishaan tokko keessa jiru haayidroojinii bishaan biraa keessa jiru wajjiniin boondii walitti fiduudha kan nuti haayidroojiin boond jennuun. Fakkeenyaaf as biratti ilaaluu dandeessan. Kun amma haayidroojinii bishaan kan biraa keessa jiru, kun immoo oksijiinii bishaan kana keessa jiru, kun kophaatti tokko, kun kophaatti tokko. Haayidroojiniin boondiin immoo gidduu isaanii kanatti wal qabsiisanii jira jechuudha.
Haayidroojiniin qaama namaa keessatti parsantaa seelii tokko keessatti haayidroojiniin parsantii 59 qabatee jira. Oksijiiniin parsantii 24, kaarboonii illee dhibbantaa 11, naayitiroojiiniin 4, foosfarasii fi salfarii walitti parsantaa 2 qabatanii jiran. Garuu kun average isaati. Akka waliigalaatti average isaa yoo ilaalludha. Ishi. Kanaafuu chaanaalii keenya laayikii fi sabskiraayibii gochuun nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, jabaadhaa, qo'adhaa.